ittaansee warreen immoo gammachuu kana kan argadhuuf ogummaa kana duuba naa ta'an galateeffachuun barbaada. Leencoo Fiqiruu koo daayirektara cimaa guddaa galatoomii hundeessaa muuziqaa kanaa Teedii Moos hundeessa cimaa guddaa galatoomii fi maatiiwwan koo Geetaawwan Likkiisaa akkasumas warreen sagalee sinaataatan muuziqaa kiyyas daayyattanii biyyoonaa guddiftan isinillee warreen fuuldura jirtan guddaa galatoomaa. Walqee kun bareedaa miti hojii cimsuuf guddisuudha. Wanti itti nutti dhaga'amu akkatti as geenyu nuyi fi warra nu faana istiidiyoo kana gugguufaa bulutu beeka. Salphaatti as hin geenyu argitanii gammachuu keenyas gadda keenyas muuziqaadhumaan hooqanna. Beekumsas siyaasas barnootas muuziqaadhumaan baranna. Namoonni akka Zariu Wadaajoo uummata Oromoo umrii isaanii guutuu jiraachisuu keessatti gahee taphatan kun umrii kanarratti sagalee afaan baasanii ittiin kadhatan yeroo qabaatan nama gaddisiisu. Dhaabbileen Oromoo maqaan keessan guddaa waaqaa gootaniif Zariu Wadaajooti. Sirriitti komadheera wanti jechuu barbaadu sinii gala. Baay'een gadde dhugaa baay'ee natti dhagahame. Maaliif Zariu Wadaajoo duuba uummata miliyoona 60tu jira. Kanaaf wanti isaa goonu warreen dhaabbata Bashaatuu duuba taatanii sponsora taatan Zariu Wadaajoos yoo sponsora taatanii nu yaaltan waan guddaadhaa Rabbi siin jaalataa kana dhaamsa dhaamuun barbaada. Yoon balleessine of galcha. Ulfaadhaa abbaa biyyaa abbaa Joobres kabajaan gara taa'umsa isaaniitti naa gaggeessaa. Ulfaadhaa galatoomaa. Kanatti aansee namni ani waamu kitaaba walaloo fi akkasumas kitaaba asoosamaaf badhaasa akkanaa kennuu fi Yuunivarsiitii Finfinnee irraa digirii jalqabaa fi lammaffaa afaaniif og-barruun digirii lammaffaa kan biraa immoo gosa barnoota gaggeessummaan ammas saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa barachuu irratti argama. Gulaalaa olaanaa gaazexaa Gullallee Poost yookaan kan kanaan dura maxxansamaa turte qopheessaa sagantaati riippoortaraaf ankarii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ta'uunis tajaajilaa tureera. Kitaabilee asoosamaa lama dhidhiibbaa caba dabalee fi galfata jedhu akkasumas kitaaba kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhu maxxansuun uummata biraan ga'eera. Yeroo ammaa kanatti asoosama dheeraa afaanota gaanfa Afrikaa gurguddoo shan waliin dorgomee barreessee injifachuun dhaabbata maxxansiisaa biyya Kaanadaa tokko biratti kitaabni dhiyootti gabaarra oolu maxxanfamuu irratti argama. Kitaabota afaan Oromoo hedduu gulaaleera. Waldaa barreessitoota Oromiyaatti barreessaa olaanaa ta'uun tajaajilaa jira. Gama walaloo walleetinis Hacaaluu Hundeessaa waliin Kuullee Koo sirba jedhu Dinqiisaa Dabalaa waliin wallee Caaltuu Kumaa fi kanneen biroo hin bahin jiran Andu'aalam Gosaa, Nugusuu Taamiraat, Haliima Abdallaa, Abarraan Daalaa, Dinqiisaa Dabalaa waliinis wallee albamaa fi qeenxee hojjechuu irratti argama. Barreessaaf gaazexeessaa Lalisaa Idriis Adam jaalalaaf kabajaan gara waltajjiitti naaf simadha. Videoon gadhiifama. Erga videoon gadhiifame booddee lamaan isaaniiyyuu nu badhaasa wal duraa duubaanii kan jalqabaa kitaaba walaloo filatamaa bara 2014 viidiyoo daawwan. Kitaaba walaloo filatamaa bara 2014 የዓመቱ ምርጥ የግጥም መጽሐፍ እጩዎች ልደቱ መላኩ፣ ጃተኒ ቡናያ፣ ጋዲሳ ተፈሪ።
badhaasa Odaa Marsaa Jaaffaatiin kitaaba walaloo filatamaa bara 2014 kan injifate Gaaddisaa Tafarii maqaa fi maqa Gaaddisaa Tafarii Bakka nagaan dhuftanii galatooma jechuun barbaade jalqaba irratti baay'ee tokkoon gammadee jira. Sababni gammachuu kooti waa lama. Tokkoffaa irratti badhaasa kana argachuu kooti. Lammaffaa irratti immoo baay'ina uummata Oromoo kana Finfinnee keessatti gaafa argu baay'ee tokkoon gammada. Finfinnee keessatti ammas borus iftaanis gaafa uummanni Oromoo wajjin deemu gaafa afaan Oromoo dubbatu baay'ee tokkoon gammada. Kunis sababaanii jechuudha. Ittaan sudaan galata kanan galchuu barbaadu galanni ayyaantummaa warra abbaa Oromoof haa ta'u akkasumas maatii koo na wajjin dadhabbii baay'ee arguudhaan asiin nagaan galata argatanii kanatti aansuudhaan gulaaltota kitaaba koo guddaa gochuudhaan hayyuu fi